hidhamuun isaanii akka isaan filannoo kanarratti hin hirmaanne waan barbaadeef mootummaan hidhe. Mootummaan jarri kun balleessaniiti miti maaliif hidhaman? Odoo Jawar Muhammadin bara dheengaddaa gaafa namni 80 maalii kan ta'e du'ee isa sababiin kun kana gaafa jedhamu sani odoo nus balleessaa wayii qabna be. Odoo gaafa san kaanee hamma achi no jennee cufnee jiraanne silaa har'a kun nurratti hin ga'u ture. Mootummaan hin aare. Maal aare? Jawar Muhammad ajjeesuu dadhabuudhaaf aare. Jawar Muhammad odoon ta'in kan hidhamuun irra ture. Eenyu kan mana mareetii irratti gadi taa'ee warra miidiyaa hin qabne warra akkanaa jedhee daayireektii godhee kan itti dubbate eenyu? If the lawyers are really there in the country, this has to be investigated. Who directed this? Who is the cause of this? Kan jedhamu suni irratti gad deebi'ee ilaalamuutu irra jira. Isatu dubbate. Isa bira gadi darbe. Eenyu kan halkan mootummaan warra eegan beerraa kaasuu hin danda'an. Dhoowwine mirga isaati kan kenneesisuma kan kadhatee yoonnoo jedhesisuma fudhachuu hin danda'a. But sa'aatii malee halkan dhaqanii achirraa kaasuun maal akka uumamu barbaade. Dr. Xiqqoo duubatti nu siqichaa jira teenshaan kee dhiifamatti fufaa. Kana maaliif mootummaatu barbaada kan? Mootummaan ajjeesuu barbaade. Odoo inni du'ee jiraatee silaa wanti dhufu waan baay'eedha. Namni biyyattii kana keessa waan tokko hin gaddanne. Odoo Jawar Muhammad du'ee jiraatee torban lama iyyanii callisan kan jedhan san hin gowwooman ammallee gowwaa jarri kun. Biyyattii sun hin jirtu ammumallee sitti hima. Jawar Muhammad ajjeesuu miti. Dabbasaa takkatti Jawar Muhammad irraa buqqisuu yaaluu jechuun biyyattii san si'oolii keessa galchuu akka ta'e kana gadi muranii beekuutu irra jira. Abaddan Jawar Muhammadin tuquu miti. Ajjeesuu miti. Dabbasaa takka irraa buqqisuu hin danda'an. Hidhamuun isaanii waan siyaasa keessatti mo'amaniif waan inni qeeqeef akkaataan mootummaan kun ittiin deemu sirrii miti waan inni jedheef filannoon kun ta'uu hin danda'a waan inni jedhee dubbateef yoommoo kan warri paartilee walii galanii mootummaan walii galteedhaan uumamu hoo hin jiraanne mootummaan kun fulbaana 30 booda liijitimeetii hin qabu saniifuu duraan dursinee walii galuu qabna walii dubbachuu qabna jedhe malee hangoo hin gaafanne Jawar Muhammad. Jawar Muhammad dura sootee waa'ee aangoo fedhii aangoo hin qabnu kana sirriitti hin beekne. Maatiin keenya by the way can I tell you something? Uummanni Oromoo jaarraa dheeraadhaaf afaan odoon beekin biyyattii sanii gibira gabbaraa jiraate. Abbaan kiyya afaan Amaariffaan beeku. Gabaabuma toon xiqqaadhellee jechuudha. Uuman gad xiqqeessine haati tiyya afaan Amaariffaan beektu. Gibira gabbariidha sana gibira hin gabbaran garuu. Uummanni Oromoo biyya isaa keessatti akka lammiitti hin jiraanne kanan siin jedhu kanaaf afaan isaatiin odoon dubbatin simaamaloodhaan gabbaraa jiraate. Jawar Muhammad gaafa dhufee OMN hundeessu garuu OMN gurra Oromoo ta'e. Jawar Muhammad Oromoodhaaf ija Oromooti. Nobody created mootummaadha miti kan uummata Oromootiif waan tokko dhagayeera by the way dhiyeenya kana keessa waa'ee reediyoo afaan Oromoo biyyatti uumadhaan duraan Itoophiyaa keessatti uumame jedhanii holola kaasaa warri mootummaa. Hin sobina akkana soba akkana kana amma achi nu biratti fudhataman qabu be. Reediyoon Oromoo afaan Oromoo biyya Somaalee ke Moqaadishoo keessatti bara 1960 uumame. Mannoo 62 uumame. Okay, 62 uumame. Achi saruu daqiiqaa 5 darbaa turte. Eessaa fidaniiti kan Finfinnee keessatti asitti uumamee jedhanii nutti himan. Seenaa akkanaa kana dhaga'uun qabnu sanuu amma wanni ta'uun irra jiru mootummaan kun jara kana leejitimeetiin isaanis uumee jira. Jarri kun kan amma hidhamanii jiraatan illeegalii hidhamanii jiraatan. Leegalii hidhamanii jiraatan. Durasoo ta'e balleessan isaan balleessan hin jiru. Namoonni dhumasan kan ajjeese eenyu? Haa itti gaafatamu ministeerri muummichaa isa kan daayireektii godhe. Haa itti gaafatu warri damee waraana san itti erge. Haa itti gaafatamu kunoo namoonni dubbatanii miti anatu ebaluutti na erge. Gurbaan kun maal ta'uutu irra ture? Namni sammuu hin qabu. Odoo mana kee ta'e maal taata? Yoo namsi ajjeesu dhufe maal goota? Hin dubbatte hin calliftaa? Hin jettu. Maaliif waan hin qabne haasofna? Jibba saba Oromootirraa qabaniif. Jibbi isaan saba Oromootirraa qaban immoo jibba waa sodaatan tokkotu jiraa fi isaas irratti amman dubbadhu. Wanna sodaatantu qaba. Odoo Jawar Muhammad hoo lubbuudhaan jiraate mootummaa kana hoo inni moo'ee of harkatti qabate warri nafxanyaa warri diina Oromoo taran warri kana dura nu cabsan warri lafa keenya saamaa turan actually nu saamaa beekan turan oggaa 150 miti be. They have been working in destroying the Oromo descendants from 13th century. Hin irraanfanne be. Seenaa isaan lafa godhanitti sirbaa hin jiru annu amma achi nuti.
qe'ee keenya kan jennu kanaaf saniifuu